فإلما فرق الكل جال اللي كيفتي كينيا مارمي وندو كينيا ولينتو ما يتفهم في النت ريفيسا ما تعبوسي سا مالا مرسيسا رمتي وندي ران يجرو مبارك غافي تكوس غافتو نجي أتجرت نانين في بكسر إنجيل تيجي مبلغ تيجي سيرا بتشوف مريكان كابو غافا دولا كان في روبي كنا نتيجة نسي موكم ألتو كوباي situna barbade du fe whatsapp dan mubarak martin mucha kana si barbada jiru no frota obolada adara fajira si bade dua si bade kaje esiri muslimiti ana majere warra muchan kun isimiti muchan kun de garamun qabdu remti si galun qabu jeru kanai mali chaliftar re mali debin debisin ana wa mu mali barbade sama kenya mati erona berbere si barbade nani dimma ba ise yo tejere mati jonjere nufu jenna kero jere nani ati gastira testi warra mol mol wajin du batata chula kanafu mali barbade se ma amne alo ko naganar magadi ba kene ni pasura naganar sura kana akeni jakabarati hatta artistu ba maati ojinte nyetu koy mu be dagay maati ojinte nyetu nagasa jakabarati sura abu daudi sura kan ergan ana to kitira tambeka sitti zakir kan nage akamitti sura dake ijoollee kee jennaan suuraan olii gadi facee akkasitti reemfa mucatta batamuudha eenyu yeme abbaata yeme abbaatu yoo abbaan nagaata tolo mana meeqa dhaqee naan mube dhagai mana meeqa dhaqee naan nagaata nutirge dani mana meeqa dhaqee gaafa eenyu na seetu nan nagaata dedan koy ani gaafi sin raaka koy gaafi nagaata saato mubarak saato gaafi sin raaka gaafi ke naggeeffadha jireenya bakka abbaan jiranutti nam tokko waa tokko gaafachuu danda'uti abbaatu akka irraa qaba abbaa keenya wanni isin gaaffiin isin gaafataa jirtan yoo jiraate gaafachuudhaan mirga qabdu ana yoo ta'e oppiniidhaan beektuun argitaniittu isuma isin beektan sanaa ilma keessanii obboleessa keessanii sinii galee gaaffii yoo qabaatanii reemfi kun lakki kootii miti irratti hin galinii jettu ta'e himachuu isintu mataa jira ye ummanni oromo undi keessanii kontani gastina marra deeme undi keessanii naajiraadha waaqni si wajjiniin rabbi si wajjiniin haa ta'u tikikkili hundumtuuyi inni gaarii dubbatusi inni yaraa dubbatusi yoo wachuullee baate garuu akkanitti ilaaletti akkanitti fudhadhetti akka waan har'uma isaadhaa kanayyuu ana mana kiyyatti naa galteetti akka waan awwaalladheetti garaa kiyya dasna jedhee wanti kun anuma kiyya na jalaan balleessinaa naa guutanii akka hin mana kiyya galtu akkan awwaalladhu akka firra kiyya garaan ciisu naa taasistanii biraan naa ga'a ajaraa keessan gufuu keessa na jalaa buusinaati malee kuni anuma kiyya jechuun barbaade. Isa kalas bakka ba'a kalas kana booddee ba'a obboleessoo qeerroo wanta tila gaafattu hin jiru abbaa caalaa ilmoo isaan beektu an suuraa dhageessa viidiyoolee waraabsee jechuudha intala durbaa akka waraabamuun qabnetti waraabsisee tiidhaan jechuudha akka abbaan beekuuf reeffa ilmoo isaa jechuudha wanta hin goone hin jiru galatoomaa ulfaadha. Dhageessanii ijoolluma naannootu akka reeffi kun hin galle godhaa jira rabbi kabiraatti walitti hin fidini. Mubarak nuti kasi mormat ref malifi kan inni nu ergeef inni kun tokko bitii jira dalli ko ni argatan abbaan barbaade yoo geessanii natti kennaa hin dubbadhuun jedhan malifi haqqi nama dhoksuun hin barbaachisu nuti kan mormaa yaa guutuu eenyuun ageeffadhu safuunis maajette jireenya lammiin ko aaduu uti abbaan amma kan kooti eeyyee jedhee waan arge qaba suuraa kana jeesi fidanii hin beeku suuraa isa kana ani beeku amma jireenya hindista mormii kan mube isaan kala sarraan kooti ergatanii maatii sinkee kalaas keessanitti jechuudha maqaa keessanii waamu hojii keessanitti garuu mube dhaggeeffadhu anaa fi geeratiyyuu jedhee mube nu dhaggeeffadhu saffuu meedhaa biyatis kana booddee dhageessa akka dhiifamanaa godhaate jechuudha bor mubaarak jechuudha abbaan barbaade yoo maal jettan reefi mucaa kanaa yoo waan qabu gurgurachuu ta'e yoo daa'ima kiyyatti gurguruu ta'e abbaa kana gatiin harka ija kiyyaan argeef abbaan kun nama akkamii akka ta'e gatiin argeef wallaahi baay'isee obbo Bojaa jechuudha abbaa kooti anaaf ilmaan isaatu dheengadda Finfinnee keessatti du'a na oolche akkuma ilmaan isaa du'a na oolchan anis immoo
galchaafi dhageessanii qophaa koo yoon ta'e jedhu nan galchaafi agalatooman warri gargaartan galatooma garuu uummanni Oromoo immoo waa taajjabaa deemaa boor yoo isin gadi baatanii waan akkasiin nu mudannaa mubaarak ni dide hin jedhin amma inni biyyatti adda yaadadha reenfi abbaa barbaade bakka itti kudha yoo kattafamee du'e amma mubaarakiin dallaalatu kana booddee waa reenfa baay'isee booja ammoo inuma wal agarsiisa yoon maallaqachi ittiin fiddu dhaabsiftan illee jechuudha ajandaa eeddanii guyyaa gardee garsasii isaan baadiyyaadhaa dhufanii reeffa ittiin galchuudhaa kadhachuu dhufanutti guyyaa eeddanii ijoolleen naannoo sirriitti maan jedhama ijoolleen naannoo gadi baatanii gubuttaata miti aannan xumura kottaa guumaa ijoolleen na kabajan na jaallatan mana banuufanii kottaatii deeggarsa kottaa godhaa galchaa na agarsiisa kanaan achi maqaa koo waamina nam tokkoyyuu isin hin beeku fooloo keessan narraa kaafadhaa hundi keessatti namoonni jaallatan na deeggartan kottaatii birrii 5,000 10,000 irra deebi'aa naa kennaa reenfa kana hagajjinuufi abbaan ilmoo isaa argee ani ittiin ergamiin jedhen ture garuu itti ergani dhagahee rakkatti ergame dubbiseen beeku bilbila irraa kaaseen beeku ajjala ta'an hin dhaggeeffataa abbaan jechuudha ittiin erginaa isaa abbaattennaan itti agarsiisan dhageessanii argeera abbaan ilmoo kootii jedhaa jira ilmoo keetii miti jechuun maayini ajandaa barbaadudha jabaadhaa boris isinuma dhufee gastii nu kadhata malee dhufee mubaalee kontiin isii kadhatu hin jiru kana qabadhaa ammoo dhageessanii ijoollee naannootu gadi itti yaa'ee duula malee abbaa yeessa kanatti jechuudha akka inni mucaan galfanne gochuudha wanti hin goone hin jiru galatooma eenyu si meemee qoy jireenyaan illee iyyuu galatoomii jedhee gale as keessaa namni gaaffii gaafataa jiru reenfi kun mucaa keenyaa miti dhaaru maaltu hin galchi abbaan koo telefoona naan deebisaa deebii meeme nuti amma suurri kun suura si bira jiru moo suura si bira hin jirredha maal na gaafattaati abbaan ilmoo kooti jedhee deemeera maaltu si galchi qeerroo no isaa miti suurri kun waan naa ergameefi si galeera miti irratti kaleessaa ergadeen laal ani sitti nima waan michayyoo kana qeerroo dhaggeeffadhu guyyaa takka qofa dubbadheen dhaggeeffadhu obboleessoo abbaa eeyyamsiitee reenfa mucaasaa gadi baaftee fanniftee haasa'uudhaaf abbaa eeyyama irraa fudhattee tapha keenyaaf anamma eeyyama guutuu qabaadha barra falmuu fichisiisu maal gochuu abbaatu dhufee na kadhatee sagalee isaa amma baasuu hin danda'an na kadhatee natti dhufee jennaan dhiifa mana godhaa abboo jala jiraattanii kabaja keessatti quufi miti na kadhatanii natti dhufanii jennaan irraa hojjetaafii jira amma hin beekuun isin warri gadi baatanii iyyaa jirtan maalirraa iyyaa jirtu eenyu bakka isin buufate deebii kana naa kennaa kaati sana booda dubbanna. Wayi nuti hafiisi gaafanna suurri kun si bira jira moo si bira hin jirudha suurri michayyoo kana. Maal na gaafa eenyu makkaatti na gaafatta qeerroo. Ati eenyu ni kan na gaafatta. Roteen si gaafadhe suurri michayyoo kana jira moo si bira hin jiru. Ati maal gati taateef na gaafatta. Maal ati nama miti yoo gaafatamte maal. Maal na gaafatta abbaa sitti fidee ol sitti galchee kooti siin jedhee gadi bu'ee maal na gaafatta. Mimi. Nooyi. Ummanni TikTokii kana irratti ummanni maal inni ummanni maal godhaa fi jira. Ummata gadi malee ummata olii miti. Ummata jinnii abbaan reenfa ilmoo isaa kan kooti jedhee viidiyoo argee footoo argee yoo fudhataa jiraate isin mana maaliiti ka gadi baatanii akka mucaan kun gargaaramtee hin galle gubuu taatanu deebii kana naa deebisaa. Okay, suurri amma gadi ba'ee miidiyaa irra deemuu fi suurri michayyoo tokkoo miti jedhee koomii kaase ummanni. Abbaani mataa akkuma asirratti argitu immoo abbaani ni arge Mubaarak dhaggeeffadhu takka Mubaarakis qeerroonis dhiiftama gidduu keessaan galuuf garuu dhugaadhaaf haa dhaabannu dhugaadhaaf haa dubbannu warri kiristaanaas tsoomii irra jirra warri musliimaas tsoomii irra jirtu garuu hunda keessaniif iyyuu an dhugaa jirtu nan dubbadha dhaggeeffadha akka seeraatti adeemna dhugaa qabanne of na barsiisi jalqaba giiftii ko amma Mubaarak Musammaan jedhama bakka bu'aa dandeessuu kan jedhu kan dubbachaa jirtu bakka bu'aa ani dhaggeeffadhu kana nastaaro bakka bu'aa dhaggeeffadhu okay bakka bu'aa baay'iseetti dhamitire okay okay ati bakka bu'aa baay'iseetti dhagati ta'e fi okay shimiyuutii godhiitti na dhaggeeffadhu maatii ishee maatii mucaa kanaas asii ol naa galcha na dhaggeeffadhu sitti dhibaat seera tokko waan dubbachuu barbaadde bakka maatiin jiran ittiin wajjin dubbadhu. Danda'amu. Maatii achi ol galchaa jechaan jiran maatii achi ol deebisaa qeerroo maatii miira keessaa bahi gaafii barbaadde si haa gaafattu miira keessaa bahi anaa fi geeran dandeessu mee muyitti godhadhu qoy mubee laal ani fi geeran suurri nutti ergameefi
Suurri si meediyaa irra baasan tokko miti jennee mormaa jirra. Ana kanatti erge Soofii dhaqee laalee gaggargarchee reeffaa jette. Dhaqee laalee jette. Maal maqaan kee? Kanaaf suurri kunii fi immoo inni sun ol fakkaatu. Dandeessu. Yeroo waa dubbanni itti qaqqabummaa fudhataa haa dubbannu. Mubaarak na dhaggeeffadhaa. Hundi keessan iyyuu mi'uutii gochuudhaan na dhaggeeffadhaa. Ila dhugaadhaaf adeemnaa mi'uutii godhaan na dhaggeeffadhaa. Mucaarree asirratti argaa jirtu. Utaaluun faayidaa hin qabu. Garuu utaaluun faayidaa hin qabu. Dhugaan gadi baasa. Mubaarakin deebisaa. Mubaarak as jala jirta yoo ta'es asirratti achi ol deebi'i. Dhugaa jirtuun gadi baasee du'a kanaan. Dandeessu adaga waan Ofiin boontu jala dhaggeeffata Ofiin boontu jala Ofiin boontu. jala tur ofiin boontu ati jala tur. Jala tursiis ofiin boontu. Ol jaalatanii ol baqatu. Jala tursiis ofiin boontu rakkoon qabu. Mubee ol deebisa. Ani nan dubbadhan. Dhugaan ishee ofiin boontuuttis himeera ana bira dhugaa baay'eetu jira. Tokkoffaan akka seeraatti yeroo adeemnutti mucattiin kun namni tokko mana madaamiiti gaafa badu sa'aatii 24 gidduutti poolisiitti dhaqee riippoortiin ta'a. Tokko lammaffaan immoo mucattiin kun kaansilii hin taane madaamii ishee irraati kontiraata irraati. Baddee jirti ta'ee addayyuu hin baane tokko lammaffaan immoo akka Saudiitti 16,000 jechuun akka Itoophiyaatti birrii 600 tokko. Kun eenyuufidha kan kaffalamu? Gaaffii tokkoffaa. Lammaffaan reeffi mucaan asirratti argaa jirtan kun maqaan ishee Maartaa jedhamti. Dhalattuu Walaayittaa Sooddoo. Sababa lola Beerut Libaanon keessa turetti Beerut Libaanon keessatti lola ture addunyaa guutuun hunduma keessantu beeka. Wanta akkamii keessa nuti ijoolleen Beerut keessa turre waan akkamii keessa haala akkamii keessa akka ji'a 2 guutuu turre hundumatu beeka. Mucattiin kun manni isheetti jiraachaa turte. Manni ijaazaa isheeyyuu ollaa kiyyadha. Kan isheen duute isatti naannoo Jinaa jedhamutti sababa Israa'eel Hizboolaa gidduuttidha. Kan isheen lubbuun ishee darbee qaama ishee walakkaan argame qaama ishee walakkaan barbaadamaa jira. Akka biyya kanaatti lammiilee kan du'an reeffi isaanii kan barbaadamaa jiru hedduudha. Even lammiileen biyya kanaa naashinaalitii qaban iyyuu tokko. Lammaffaan ilkaan isaanii tokko miti. Inni itti aanu immoo abbaan sobaan hin amansiisina. Abbaan mucaa reeffa ishee bantanii hin ilaalinaa akkuma dhufetti haa awwaalamu jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa reeffi gaafa biyya galu akka seeraatti kaasaniitu saanduqa sana keessa kan ture keessatti baasanii dhiqanii kafananiidha kan awwaalamu. Hunduma keenyatu wal beekasa kan. Maaliifi komborsaatoodhaan gala malee saanduqa seera qabeessaan saanduqa kan muka ta'e sirriitti kan ittiin namni awwaalamuun kan biyya galu miti. Tokko. Lammaffaan immoo reeffi ishee kafanamee biyya gala miti. Sirriitti kafanamee biyya gala miti. Callumadhanii carqiimatti xaxu malee sirriitti kafanamee biyya gala miti. Akkaataa qaba kafanni dhala namaayyuu gaafa du'u jechuudha. Kanaafiyyuu amma dandeessu kan duute waliin keessatti haadha ijoollee lamaati. Dandeessu qoy. Ofiin boontu. Gaafina xiqqeeroo ol deebistee gaafachuu qabdu qoy ingaa baqa. Yeroo isinii kenniteerti mucayyoon gaafinati Mubaarak Musammaa ol deebistee gaafachuu qabdu nuti reeffa mana yaalatti ka'ee ergame osoo hin taane reeffa asfaaltii daarmoo asfaaltii wadhakkaadha moo eessatti akka konkolaataa sun ittiin garagare barbaanna. Kan mana yaalaa keessaan barbaanna. Innis ni jira ofiin boontu innis ni jira bar gaafiin kunis ni jira ashaaraadhaan galtee mucaan nama balaa makiinaatiin darbee amma har'a ashaaraatti jijjiiran kaleessa maalirra oole qolaa dandeessu anatu keessa oole qoya ani wannuma baasanaa baasfatanii fixatan jedheetuma dhaggeeffachaa ture calliseetuma kaleessa maalirra oolanii ija namaatittuun tolu miidiyaadhaan tolu mijoole kamalitti duute jedha ciniinnatanii jala girrisanii jechuudha. Har'a ammoo kunoo miidiyaattis baasne tole miidiyaattis chiggir elloomsu. Hin goona nuti wanna kamiyyuu wanta sin barbaadan hin goona. Amma qeerroo qabaati namicha kana micayyoon asfaaltii daaritti duute moo asfaaltii wadhakkaatti duute moo konkolaataa sun konkolaataatti bu'e moo dhagaatti bu'e moo manatti bu'e moo ofii fireemitu didee gala
በጣም ሞ አከማከታ ኤበርባነ ነው አስፋልት ዳር ኖ ኦር አስፋልት ወዳካዳ ከና በርባነ መለይሰ ከና በርባነ ነው ሬፈ ማርታን በርባነ ነው ቢዮሪ ፊታ ሰልበቱ ማርታ ኑት ባይሴ በርባነ ባይሴ ወጅራት ጅራሺ ዮዱት ዱአሺ በርባነ ባይሴ ቦጃ በርባነ መለ ማርታን ተለሶ ተለ ወላይታ ሶዶም በርባነ ሲጀመር አላ ባይሴ ቦጃ ተለ ኦሮሞ ተለ ጃልዱ በርባነ ነው ወላ ገፈዳ ዱበር እላ ሊቀሮ ማቲ ሙጫቾሌ ቶሌ ቀሮ አላ ማቲ ሙጫዲሳ ማቲ አንገዱ ደንደሱ ማቲን አናርቴሩ ደንደሱ ፕሊዝ ቆይ ማቲ ሙጫዲሳ ማቲ ሙጮዲሳ ማቲ አሲስ ዋንተኔ አችስ ዋማመኒ ሂምቦርጃጃ ዋንተኔ ትሩባቻ ነገረካ ይሜጅራ ወይ ከራይም ባሲቲን ፖሊሲ ብረደቀ ፖሊሲን ደወሉ ፊኒ ደንዳ ከፊልን ፋዋመም ማደኔ ሚጨዮኑ ፋዋመም ሆምስ ይብራ በዴ ነምን ቶኮ ሆበዴ ሰዓት ዲግደሚ አፍሪን ቦደ ፓስፖርትን ሺ ሪፖርት ጎዳማ ዋጅራ ፖሊሲቲ ሰዓት ዲግደሚ አፍሪን ደንዳቡ ሚጨዮናማ ሴረናላሚቲ አካ ጀቸ ሚጨዮን ሺ በለስተ ጀተ ሱንቲ ኦሶ ደማይፍቱ ገፋዳ መኪና ያንገረገረ ዱተን አንጀረ ሹፌሪኒ ሙባረክ ሞ ከንጀዳማ ሹፌርቼ ዱአፌ ጅረኝ ጅዱ ጅራ ነምን ኪና ገረገረ ቶኮ በተለሰነ ተከሚት ምጭዮት ደወለ ምጭዮት ፊዲና አንጀት ዱቴ አከሚት ጅሬን ጋፊ አመሞ ከፊልን ምጨዮን ዋመመኔ ሆሚ ሽብራ ሳምብራ ባቴ ሰዓቲ መቀጥ ሳምብራ ባቴ ኤርገ ሳምብራ ባቴ ደቂቃ ሰዓቲ መቀን ቦደ ዱቴ መጋላ ከሚት ዱቴ ሪያድ ከሰትሞ ጅደ ከሰትሞ ገንደ ከም ከሰት ዱቴ ብሎኪ አስፋልት ከምረት ዱቴ ከነ ፖሊሲ ወመኪናን ገረገር አባዲነቱ ካሳ ትራፊክኒ ፎቶ ዋን ካሱ ፊ ፎቶኒ ሳሱኒ ፋዲያቱ ከነ አስፋልት ረት ልቡን ከሰባቴሞ ኤርገማና ያላገልት ከሰባቴሞ ከነ በርባን ረጋ ቁልቁሉ ፍርማተት ደማ ይራማ ኢሳ ጀተ ዱራኒ ኢሳ በቀና ከና ሳን ከይላሊ ኢሲን ኤኙዳፍ ነጋፈተኒ ሲን ጀለ ጅራንም ኢሲን ያገመ ይተመለ ዋንቶ ኮራን ገተን ስኒገለ ባጋ ጫልስ አትጫልስ والفت Oi.